Si of dura dhabe wareere Hurrii jalalan irra maare Ikatulle omnyata Napatna gorudike Ukade wayanduri anora biyote يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم نجاف يا رب جد جبت بقى نسين جاك نجاف ربي سنت أقبع بقى نجرتني همس زرع قالت ربي سنيس بقى نجرتني زرعتني بقى نجاف مجلسني بقى جم مجلسني زرعتني سنجار دا إسن كبجة هذا ريدي مالين ديبتي تجون كيسان وان أول نتفكر هذا جولا Jechuun kana illee jechuudha dhimpiraa gammachuu guddaa qabaa jechuudha. Maal jechuun keessan waayinaal gammachuu guddaa qabaallee waa lama harka qaba jechuudha. Gammachuu guddaa qabaallee wanni garaanii yaadde akka illee hin jirti jechuudha. Kana lachuu isiniif ibsaa jechuudha. Kana lachuu isinii ibsuu kiyyaaf dursatti waan isin gammachiisu tokko seettaa mul'isu. Har'a gammadaa isinii jenna har'a hedduu takka gammanneeti har'aan tana asitti isinii argamnee jirra. Isinii feenyuumtii fi salaam jenna. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توتو سافي هرتوفتو تكينيا أكم نجيا فيا كبتني نجيا فيا ودا ولا الحمد لله نما جرجع إيجا أران تنا مال كبتني نورفتني جتون كيسهينو رامو أي أروان اسمي كبرني رفني واحد اسمي كبرني رفني إن شاء الله كم جمعة اسمي اللي بقى كمتني أنا اللي هدو سك كمتون كبجة كلا إيجا أران تنا مال كبتني نورفتني جتون كيسهينو رامو أي أروان اسمي كبرني رفني واحد اسمي كبرني رفني إن شاء الله كم جمعة اسمي اللي بقى كمتني أنا اللي هدو سك كمتون كبجة كلا إيه وانتكم ماريس جتني أران تنا نجا فتني كمتون تيجون كولا رانا مبتدئ كلا أرا نهال Aku margi kana fakkaata jechuudha. Wanni gammachiisu guddaan kan wanni nuti qogaranii nyaatee wanni bas yaada ta'aa jiru wanni tokko jechuudha. Inni akkuma argitan Eeman ilmoo isii fudhattee jirti deebisee fi jira jechuudha. Kanaafiyyuu alhamdulillahi rabbii koo galanni haa ga'u jechuudha. Osoo waan takka iyyuu hin ta'in osoo miidhaan tokko irra hin ga'in nagaadhaan gara haadha ofii deebi'uun ilmoon alhamdulillahi jedhee jira. Rabbiin galanni haa ga'u har'illee barullee jechuudha. Rabbiin barullee jazaatii hin balleessin jechuudha. Isin daawwattoon xiyyaa kan hanga na arrabsitan jechuudha. Sunis homaa hin qabu aadiidha. Namni wanta itti fakkaatti hojjechuudha nama arrabsa malee akkananii miti jechuu kooti saniif sinin jedhee kana fakkaataa jechuudha. Imaanis akkaatti ilmoo ofii wajjin beessa argitee dabarsuu jirti jechuudha. Akkuma argitan viidiyoo isin ilmoo ofii walitti deebite kana imaanis ilmoo ofii fudhattee waan jirtuuf haa galatamtu. Kabajaa ilmoo fudhachuuf haa galatamtu. Waan ilmoo ishii biratti deebiteef alhamdulillah anis baay'ee tokko gammadee jira jechuudha. Kanaafiyyuu warroonni koomantii irratti na arrabsaa turtanillee galatooma ulfaadhaa jechuun namni waan tokko hiiteef nama arrabsa malee wanta biraatiif miti. Kanaafiyyuu Eeman ilmoo ofii fudhattee jirti waan ta'eef jiruuf alhamdulillah jechuu kootee jechuudha. Erga ilmoo fudhattee jechuun haasaa wayii fiddee haasaa wayii gaafadhee naan haasaa wayii fiddee ilmoo harkatti achi fudhattee kaatee tana dura isinii himee ture waa'ee mana kireessanaa fi waan mana kireessuu fedhaa jedhee waan dubbatu tokko viidiyoo isinii malee jechuu kana dura jechuudha. Kanaafiyyuu ilmoo fudhattee kaatee ergasii ilmoo harka fudhattee galtee naannoo sa'aatii 2 irratti na dawwaltee waan ilmootti yana deebifteef galatoomii garuu
maal waa jette isiin garuu. Kanaafiyyuu ishiin ilmoo ofii fudhattee aayatti alhamdulillahi ilmoo ana biratti waan takka hin ta'ini jettee kaatee ergasii waa'ee manaa wayii isin dubbalee ture mana kireessaaf maal jedhee mallaqa ergee mana kireessiif jedhee mallaqa ergee si'ii fi mallaqa sanis isas hin barbaadu argaa keessan maal jettee dhaadattee turte jechuudha. Ergasii deebitee abbas mana namaan naa kiristaanii lubbuu keetiif yoo sodaadhu maal jettee turte maal jechuudha. Yookaan amma ilmoo harkatti deeffattee naaniin haasaa biraa ajandaa biraa lola biraa fiduu eegaltee fakkaate. Kanaafiyyuu imaanti gaafa duraa ilmoon teenya harka jirtu waan takka iyyuu nan goone. Warroonnis jala deemanii akkasii faana albaatii oofan sunillee akkanuma waan hin taane ganneqan sunillee jechuudha. Afaan bichaa oofan sunillee waan hin takka nan goone. Kabajaadhaan ilmoo ta'e fudhatte ammallee osoo kabajaadhaan jiraatte waa irra gaariidha jedheetii yaadachuu kooti jechuudhaan. Yoo dhaadannoo fiddee jiraatte indogongoriin ammallee haadhallee barullee indogongoriin dogongora keessa seeniin gara miira dhaadannootiin anatti hin dhufine dogongora jechuudha sun. Wanni na taattu takka hin jiru yoo manallee hin feene jechuudha. Iman yoo manallee hin feene homaa rakkoon qaba. Osoo afaanuma keetiin caddiste kalas mana hin fedhu. Isin wajjin jiraachuu isin wajjin nagaa ta'ee uumee jiraachuu hin danda'u. Yoo jettee waa irra gaariidha malee deebitee dhaadannoo siif maalii isallee mallaqa sanillee an akka gad deebisee anaan maalii godhee maal jettee kan dhaadattu waan ta'e jechuuf dhaadannoon sun keessa wanna dhaadannoo keessa nagalchiisu takka illee hin qabdu. Kanaafiyyuu erga ilmooti harkatti deeffattee kaatee wanni si dhaadachiisu tokko illee hin jiru jedheetii yaadachuu jechuudha. Dhaadatullee waan nagoota akka hin qabdu jechuudha. Ammas an deebitee ana miira keessa na seensin jechuu kooti barbaade jechuudha. Wanni miira keessa na seensu takka hin jirtu. Yoo mana kireeffatte ofiif kireeffatta, ofiif keessa galta, ofiif bultii keessa bareeffatta malee wanna deebitee reedii wantu takka hin qabdu jechuudha. Waan namni takka illee hin qabdu jechuudha. Kanaafiyyuu himaan teenya indogongoriin durallee indogongoriin jedhee himee jira. Daawwattoota jedhamoo akkuma deebitanii na arrabsitanii ammallee na arrabsuun keessa waa hin oolle yoo booda waan biraa dalage jechuudha. Kanaafiyyuu imaaniin osoo wanti biraa irra hin dhufin jechuudha. Gorsaanii jechuun wanta fakkeenyaaf yoo ani waan tokko hin godhu laakiin wanti tokko yoo isin amma fakkeenyaaf garan hin beekne tokko na dhufte an aaree yoo hin miira wayii keessa seene akkamittiin jaddisan akkamitti garaan na jaddisan hin jaddisu. Waan na jaddisu takka hin qabu jechuudha. Garuu isin yoo akkanatti haasoftu yoo haasaa wayii keessa seentu hin ta'u. Kanaafiyyuu haasaa biraa keessa osoo seenuu baattee akkuma ilmoo fi fudhatteen jechuudha. Nagaan ilmoo fi wajjin jiraattee baay'ee tokko na tolaa baay'ee tokko na gammachiisa jechuudha. Yoo isin garuu akkanuma jirtee ammallee haasaa biraa haasa'uu barbaadde namni kamiyyuu namni miira keessa hin jiru jechuudha. Anis miira keessa innillee miira keessa isinis miira biraa keessa ol deemte jechuudha. Haaliidhaan jechuudha. Andammoo wanta akkattiin kan dhibee jechuudha. Yaa'utu gaaf dura maaliif hin dubbanne gaaf dura isiin afaan ofiitiin kireeffachuu fedhaadha. Akkanaa kireessan fedhaadha. Har'oo ilmoo fudhattee naan gaaf dura sobdee ilmoo fudhachuudhaaf akkas jetti immoo maaliidhaaf? Kunis waan ta'uu hin qabne jedheetii yaada jechuudha. Waan sirraa eegamu hin qabne jedheetii yaada imaan teenya. Indogongoriin namni hin dogongorre hin jiru namni inuma dogongora
Atis deebitee wanni si horsiisu hin jiru. Namni ilmi namaa takka dogongoraa lama dogongoraa sadii dogongoraa. Oromoo maal jettee reeffa ofii torba gaggalchaa nama maal jette qomoo ofii jechuudha. Nama garaa nama nyaattu torba gaggalchan jechuun sun hin jiraanne nama bakka akkanumaanii walirraa fageenya hin qabne jechuudha. Laakiin imaan ati saadaas birullee taatu dhiiga keenya, saba keenya, gosa teenya biyyaanis bakka biraa taatu. Laakiin yoo ammas haasaa biraa fituu eegalte barbaachisaa goote haasaa karaa sanii irratti illee yoo feete kootu mara kun qabu imaan namni suuta tollee birullee hin jiru. Ammaan dhugaa dubbiin haarsu jirti jechuudha. Maaliif erga ilma fudhattee amma akka fedhee godhaa jechuu isiiti moo akkami? Naaf hin galle. Kanaafiyyuu osoo namni nagaa wajjin jiraatee waa irra gaariidhaa jedheetii yaadaan akka koo jettilee jechuudha. Akkanumaan jallisanii bataraanii maal jedhanii haasaa biraa keessa seenuu osoo hin taane namni erga wajjin jiraate erga bultii waliin uummate walumaan jiraachutu waa irra gaariidha malee wajjaan faca'anii walii galatti battannaa'u waan takka hin taane jechuudha. Kanaafiyyuu eemaan teenya haasaa haasoftu dhiisiitii osoo bultumatee dura deebitee bultitee wajjin jiraattee waa irra gaariidha jedheetii yaadaa jechuudha. Kanaafituu daawwattooti haasaa isin dheeressee jira. Isinis deemaatee imaaniin gorsaa takka lama sadi jedhee irra isin deebi'a. Imaaniin gorsaan bira dhaabadhaa. Abbaa manaa keetii walitti deebii jedhaanii mana duraan hin kireeffadha jettee illee kireeffadhu jedhaa itti himaa barreessaa fi viidiyoo jalatti. Akkuma viidiyoo jala na arrabsitan danda'e jechuudha. YouTube jala dhaqaa barreessaa fi du'aaniyyuu na arrabsu jirtanimi. An viidiyoo takka irra koomantii 500 jechuudha. Koomantii 500 tamaarraa baabicha arge malee namni reedii kana naan jedhe takka hin jiru. Namni gorsa naaf kenne takka hin jiru. Karuu arrabni isin arrabsitan anaa dammoo beekumsa naa ta'a malee waan hin dubbana hin jiruuf dura malee. Kanaafiyyuu arraba isin arrabsitaniif ani haddallee birullee jaalala keessan waan hir'isan qabu 100% ofirraa qaba. Yoo 100% isin hin jedhedha ammoo waan biraa fiddanii. Kanaafiyyuu addas baruus isin daawwadhaa. Bakka jirtan keessa nagaa keessa naa jiraadhaa. Ulfaadhaa kabajamaa. Wanni qabadde dhufe adda tanuma fakkaatti jechuudha. Isinis jechuudha daawwattooti chaanaal haaraa wayii banee jira. Chaanaal Shaashee Niw akkuma jiru kana Shaashee Niw kan jiru kana banee jira. Dhaqaatii subscribe godhaa. Haaraa chaanaal jechuudha. Subscribe godhaa. Kanaafiyyuu daawwattooti bakka jirtan galata keessan addas bira jira. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.